في ولدان تياتر فنفنة تياتر ساكن إيجار وكن مقلمة تياتر ساكن كان إيجار هذا أكسي كان أكس بريدة كان بكر كمسيسي قلمة تقدسيسي مقالة أوروميا راتي هذا كنا كتالة كسو في غرفون دواتي دعوتو تكينيا فوكن مو دعوتو الدنيا راتي فني بيجي كيسا دفني إدو تكوتي أكدا وطني بيدا كايون كينيا نقدا مالني هذا أورومو هذا أمة أورومو إسا قدا isa addunyaa firree gumaache sana sirna gadaa isa addunyaaf gumaache sirna dimokiraasii isa addunyaaf gumaache sana akkasitti ibsine galma tokko keessatti aadaa godinoota adda addaa kana akka achi keessatti mul'ataniifidha jechuudha. Kanuma hubachuudhaan addanatti har'a waan tokko hojjennaa jechuudha. Bakki isaa bakka kamii? Bakki kun egaa qe'een kun qe'ee aadaati, qe'ee guddaadha. Asiin waan naannofne dhugaa dubbachuuf jechuudha. Qe'ee abbaa muudaati. Abbaa muudaa jechuun immoo warroota abbaan gadaarree gaafa aangoo argatan warroota muudamadha. Warra eebbisa madedhe qe'ee ayyaantuu jirra. Qe'ee ayyaantuu kanatti immoo kun akka kanaatti waaqayyoon kadhatanii dubartoonni keenya akkasitti waaqayyoon kadhataniiti kun waaqaan kadhatu ilmaan lafaa ga'u ba'uu fi midhaan lafaa faca'ee akka nuu ga'uu fi ijoolleen alatti akka guddattuu fi dubartoonni keenya kun egaa akka kanaatti waaqayyoon kadhatu jechuudha weeddisanii galata amma kan jirru kun qe'ee abbaa muudaa jechuudha akkuma siniin jedhe abbootii gadaa warra muuduudha abbootii gadaa qofa ta'uu taane qe'ee ayyaantu jirra ayyaantu kana keessatti waaqayyo ayyaantu nu haa godhu siniin jenna. Teessoon Finfinnee Tiyaatiriin bakka kamii? Teessoon Finfinnee Tiyaatirri teessoon Finfinnee tokkoffaani giddugala aadaa Oromoo yookiin immoo giddugala Oromoo kan taate magaalaa Finfinnee keessattidha. Inni lammaffaan immoo bulchiinsa bakka hawwata tuurizimii kan taate magaalaa Bishooftuu keessattidha. Inni sadaffaan immoo magaalaa Amboo Guddittii keessattidha. Inni arfaffaan immoo magaalaa Adaamaa keessatti magaalota Finfinneetti dhiyaatanii jiran kana keessatti immoo galmi sadarkaa isaa eeggatee fi dhuguma dubbachuudhaaf Afrikaa irra darbee addunyaa madaalu hin hojjenna jennee yaannaa galatoomaa siniin. Kaayyoon Finfinnee Tiyaatiriin maayini? Kaayyoon tiyaatira Finfinnee inni tokkoffaan aadaa uummata Oromoo addunyaatti mul'isuudha. Karaa gara biraatiin immoo artistoonni Oromoo keessatti iddoo tokkotti aartii hundumaa wajjiniin kan wal qabatu fakkiis haa ta'u weellisuus haa ta'u warra meeshaa taphatus haa ta'u bakka tokkotti hundumtuu wal ga'ee aadaa uummata saba kanaa aadaa uummata Oromoo akka calaqqisiisuuf akka guddisuu fi akka addunyaatti mul'atu gochuudha kaayyoon isaanii guddaa. Kana biraatiin kana qofaa miti. Artistoonni Oromoo galma kana keessatti hojjetanii akka of danda'anii jiraatanis gumaacha guddaa inni godha jenneeti kan abdannu inni godhas irrattis hin hojjenna inni goonas. Galatoomna.